باين ليلي اسي كنا ربي علي بران علي بران علي بران لك Cortese tu, Cortese. 0.4 billion تكو دبر تكو فردا Welcome to the Dr. Kia Bakirtan against Raka, which are video brought to World Trade Nature Rakovika Dukan, Derature, Majabana, Bekama, Namachma, Namoro, or Maguda, or Axis Kenya, Java, Alibrat and Nigeria. Sani will Kabati Mahara or Rasati at the Tajuni dinner at the Azovna. What about you, Jindaban by you, Rakatanaga, Salamankuni, Sanke Sati, Rasa by ye head to head to Namagati, Yakana Kesati, Namafrati, if you Bulisati, if you Bamanati, if you Buliti, if you Matiti, if you One hunda sheti if you jinjiracha turte laga kana jennabde shenis ga wanin tane fin qabdu sababanni sabasati jide ilmo hamma sadarka ilmo dhabutti gf shenis du kalle dara dabdeeti ga kan jinjirata turte wallan so hiddu wan hiddu kesa dabarte wo jinjirata turte nekesi arsana wajin kaffalu inuma yu darbe darbeeti kan mulatu walen jiru ililli birrachun inama libirra wajin wan hiddu dabarsiteda haga har'aatti wajin jiraata naaf kabaja guddaatu malaafi ililli birraati video saani kan andoo waa'ee jaalala saanii ibsan interview garaagaraa irratti taasaa walii wajin jiraachaa ture hunduma video tokko waliin ilaalla birraa akkamitti jaalala see ibsaafi ture yookiin haga isee jaallatu oolmaashi jaalala see akkamittiin ibsaafi ture هاتي مناكو تيس ليلي اسي كنا ربيتي ان بداسرتين لك كنا بوهرستو كنا نتيسفتو كنا وجتشيفتو كنا يروك يا باي اسي وجنين اسين هوجي يودمته ان منا يونتا منانتا وانت كنتكو هوجتشو يونا برباجي سيد بالبلا في كنان كايو كان كونكولاتان كونكولاتشي ساوجي فين ديما يو كان اداما يو كانوا مجرنيا باي سلباد انجرادا لو بروفايل دان قالت ربي في قلشا فيا وفي كلتشا نمبراتي فيس هذا مناك يا تناتو هجيكي يا يسين jaalala seedhaaf qabu keessi ibsaafi ture meeseen immoo akkamitti ibsaafi turte jaalala isaaf qabdu علي براني جالتا باين ما هي باي Of course I love him. Gafi Malika Ayen Because he's a lovable person. Bayin Jala. Don't talk about my balls. Inni nama baay'ee jaalatamuudha. Nama kamiyyuu isa caalatti jaalachuu hin danda'u. I couldn't Nama jaalatamuu qabuudha. love anybody more than him. Bar inni fi isaattiyyuu He jaalala. deserves to be loved because he's loved Hoo, himself. inni nama sirriidha. Inni dhuguma Oh my dhala God, namaati. this is too much. Jaalatamaadha. Sinama jaalati rabbi obsasiifdhaaf akkennu hireensi maal akka ta'u garabbe beeku hedduu baay'ee nama gaddisiisti sanu jaalala seen isaaf qabdu ilaala innis akkas jechuun ibsa jaalala isii waliif qaban yookiin akkaataatti wal waamanii mana keessatti akkaataa jireenya isaanii jaalala isaa waliif dabarsanii sadarkaa akkamii yookiin jaalala keessatti iddoo akkamii akka waliif qaban Ali Birraa lakkeessi ibsaafi ture ما أكستي إكسبرس قرن فرنجوني أنا أما يصير مالين جان هني باين جان يوجدو يصير Akkasi walii ibsitu jechuudha jaalala walii أنا qabdan. نيس أكسر نجت وده هني باي ودولنو بودي When you became born. يا بودي يدو لان هنا تي حبدي كيرون خي يدو تكاته ركوب سدي يصير رجعتي تكو دبر تكو فردا فردا بودا في الرانجين كا مالينجان هني بايجا چورا هني فون إنجان هدو هاي هني بون نانجت لافي honey phone and honey bone. Hani fooni fi hani boonitti jira. Hani lafee fi hani foon. hedduu namatti tolu jaalala bareedaadha kan isaan dabarsan yeroo gaariidha yeroo bareedaadha baay'ee namatti tolu kanuu laalaga itu osoo dhala qabaatanii ijoollee guddifachaa keessin jireenya jaalala maatii bareechina keessi waliin dabarsu turanii jaaroo madalee waa'ee yaadataa Junaiddiin waa'ee haadha warraasiiti kan inni cimsee fuula Facebook isaarratti barreessee akkas jechuun barreessee turanillee Ali Birraan jiruu isaa guutuun hundaaf carraa mala isaa dheeraa keessattis aarsaa hedduu kaffala garuu namoota muraasatu isa fayyada namoota lama kana
Ali Birraa fayyadamuun uummanni Oromoo hundi eenyummaa isaanii beekee galateeffachuun barbaachisaadha. Ta dura haadha warraa isaa Liillii Maariqoos akkuma bara 2012 gaafa waggaa 50ffaa inni muuziqaa eegale Minisootaatti kabajne jedhe Rabbiin gumaata inni uummata keenyaaf godhe beekeeti jireenya isaa gama boodaatti Liillii kenneef. Osoo Liilliin isa bira jiraachuu baattee jiruun isaa bara dullumaatti yaa dhabummaan guutamte hedduutti ulfaate ture. Liilliin saba inni ifaajeef hunda bakka buutee adeeroo jaalalaan kunuunsuun dhuma isaa haara akka galfatu hanga yeroo ruhiin isaa gara fuula Rabbii deemtetti isa cina hin kaa'e. Dabooyi Liilliin Oromoo hundarraa galata qabdi. Kalammataa immoo yaadataa Juuneddiiniiti Muraad. Yeenya kana erga adeeroon dhukkubnitti hammaatee as namni isa gargaaree ture Muraad akka ta'e uummanni hubate. Garuu Muraad kan adeeroo sooruu eegale har'a miti. Yoo xiqqaate waggoota kurnan darbaniif isa kunuunsaa ture. Kunuunsi kun immoo maallaqa qofaanii miti. Yeroo cufa bira oolee buluun qalbii isaa bohaarsaa ture. Muraad jechuun ilma Rabbiin adeeroo akka tajaajiluuf ramadedha. Muraad Ali Birraa qofa osoo hin taane Jaalgalaasaa Dilboon hangafee gameeyyii Oromoo hedduu gargaaruun nama dirqama ofitti fudhatee dirqama isaanii sirriitti baatedha. Haboo Liillii fi Muraad tajaajila jaalalaa fi kabajaan adeeroo keenyaa guutan hundaaf uummata Oromoof Rabbi biraayis galata guddaa qabdu. Darbees immoo sagantaa yeroo galateeffannaa yaadataa Juuneddiin Ali Birraa biyya bakkeetti maallaqa guddaatti baasee yaalchise durarraa kaayite kan arsoota baay'ee gargaaraa ture. Arsoosan hin gargaarin hin jiru. Abbaan qabeenyaa yaadataa jechuudha. Abbaa qabeenyaa Oromooti namoota of hin mul'isne namoota an jiran jenne sooshaal miidiyaa kanatti namoota hin baane garuu keessi namoota baay'ee uummata baay'ee gargaaran artistoota qabsaa'ota namoota hedduu namoota gargaaran akka yaadataa. Hojiin isaanii kun yeroo akkasii kana ba'ee mul'ata. Kanitti kan isaan baay'ee uummata keenya gargaaraa turan namoota dhukkubsatan qabsaa'ota keenya arsoota keenya bira baay'ee dhaabataa turanii saniif sagantaa galateeffannaan qophaa'e ture. Sagantaa sana irratti namooti baay'ee akka dhuga baatiitti waa'ee yaadataa kana ni dubbatu. Isaan irraas waa'ee yaadataa hagam beektu hundi keessanii namoota irraa dhageenya warra waa'ee isaa beekan warra gocha isaa oolmaa isaa beekanii isaan irraa dhageenya. Yaadataan galanni inni uummata kanaaf oole kun ka duraatii miti. Kabodaatis hin ta'u manguddoo hedduu nu kunuunsaa ture. Jaalgalaasaa Dilboo fuula Rabbitti haa tolu Londanitti kan sooraa ture kan gaafa dhukkubsate kunuunsa barbaachisu godhaafii ture yaadataa Juuneediiti. Anis bakkumatti dhaqee Jaalgalaasaa manatti ziyaareetiin jira. Kanuma osoo galateeffatutti nu duraa deeme. Obbo yaadataan nama guddaa nama cimaa. Kanaan duraan illee hin beekun iyyuu ture namoota baay'ee yookiin Oromoonni baay'een beekanii yookiin sorossota Oromoo gaafa jedhaman rakkoo namoota sooshaal miidiyaa interviyuu garaagaraa miidiyaan garaagaraa waametu maqaadhaa yookiin namoota makiinaa gaariidhaan deemanii feesbuuk irratti mul'isan namoota kana waan ofii mul'isanii isaaniin maqaadhaa itti sooressa Oromoodha jettanii namoota beekamoo 2-3 kan maqaadhaamu garuu inni kun sooressaan olii arjaa kennaa gargaara gara laafessa namaati obbo yaadataan jechuudha. Abbaa gadaa isa karreeffa isaanii pileeniidhaan gara biyya keessaatti geessi jechuudha. Yeroo isaan du'anii oolmaa guddaa Oromoo irraa qaba. Abbaan keenya jaaraa baay'ataan dadhabanii yaadataatu danaasaa biyya Yemeniitti fidee gaafa jedhan an dhugaadhumatti Oromoon edaa ilma qabaayii. Namichi biyya gargaare 1.4 billion biyya kanaaf godhe kuni warra kan dura miidiyaa irratti arguu dandeessu gibira kaffaluudhaan beekamtii guddaa illee qaba. Hojii hojjeturraa seera eegee seera biyya kanaa eegee gibira kaffalee karaa qajeelaan karaa sirriidhaan biizineesii nama hojjetu keessatti badhaasa guddaa argatee ture kanaan dura miidiyaa irratti. Maanin na dhufaa waan mucaan kun godhe anumaa fi isaa fi Rabbii beeka. Bakka irraa ammaas na fuudha. Gaafa murteessee sa'aa 12 dirree dhawarraa makiinaa oofeeti bariisaa seenee lubbuutti yana dhaqqabe. Na dukkanoo itti ani kutee gaafa hin jeen. Nama akkasiiti yaadataan ka Oromooti. Anaaf ammoo yaadataan qaamuma kiyya obboleessa kiyya du'aa fi jiruu kan wajji qabu jeetuma yaada. Ali Birraa ለኛ ያው አይከናችን ነው። አሊ ቢራን ብራንዴ ኦሮሞት አይከኒ ኦሮሞት ከልጅነቴ ጀምሮ የማውቀው የኢትዮጵያ ብርቅዬ ልጅ ነው። አሊ ቢራ የኢትዮጵያ ብቻ የአፍሪካ ብርቅዬ ልጅ ነውና አሊ ቢራን አናፊ ዳዊቲ ሰበገኛቲ ዳዊቲ አፍሪካት በርሲሳ ኮቲ አባኮት kanau jabaadde tuman jedhe malee jechan isa ibsu. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon isiniif qaadde kana fakkaata yeroo biraa viidiyoo biraatti kan gurguratti deebinutti
nagaan tura.